Maastikaan yaadannoo ijoollummaa teenyaati. Baay'inni keenya daa'ima taanii maastikaa alanshaa afuufaa yeroo inni nurratti dhoo gammachuun nutti dhagahamu akkasumas yeroo guddannutti yeroo alanshin sagalee dhageessisan kan ittiin bohaaru kan hin irraanfatamnedha. Akka yaadnutti garuu maastikaan akka yeroo ijoollummaa sanitti gammachuu nuuf kennu san qofaa miti. Akka qorannoo taasifametti maastikaa qaama keenyaaf faayidaalee garaagaraa nuuf kenna. Kanneen keessaa viidiyoo kanarratti faayidaalee maastikaa irraa argannu isiniif ibsuuf dhufeera na hordofa. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota tiyyaatiif bakkuma jirtan geenyi koo sinaa dhaqqabu. Maatii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaa dabalama. Faayidaalee maastikaa nuuf kennu keessaa tokkoffaa laphee gubaa nurraa ittisa. Gubaa laphee salphumatti dhorkuuf maastikaa alanshuun sababa hancufaatiin gara olii kan asiidii bahu coggaarraa keessatti hambisuun gubaa laphee nu ittisa jechuudha. Lammaffaarratti foolii afaanii badaa ni ittisa. Maastikaa nyaachuun foolii afaanii badaa ittisuu irraa darbee ilkaan keenya keessatti nyaatawwan xixiqqaa ilkaan jalatti dhokatan dhabamsiisuun ilkaan keenya akka hin tortorreef nuuf dhorka. Yeroo alanshinutti hancufa baay'ee waan maddisiisuuf foolii afaanii badaa fi wantoota ilkaan tortorsan ni dhabamsiisa. Kanaafuu nyaataan booda ilkaan keenya yoo rigachuu nutti hin tolletti maastikaan alanshuun osoo barannee bareedaadha jechuudha. Affaarratti hanga waa yaadachuu keenyaa ni dabala. Maastikaa yeroo alanshinutti dhaahanni onnee keenyaa ni dabala. Haalli kun oksijiinii gara sammuu keenyaa ergamu ni dabala. Kanaafuu sammuu keenya gahumsaa fi xiyyeeffannaan hojii isaa akka hojjetu godha maastikaa nyaachuun jechuudha. Afraffaan immoo araada tamboo xuuxuu dhaabuuf ni gargaara. Maastikoota garaagaraa araada tamboo dhaabuuf kan gargaaran ni jiru. Of keessatti araada akka irraanfannuuf miidhaa kan hin qabne mineraalota kan qaban ni jiru. Maastikaa kanneen alanshuun sammuu keenya biizii gochuudhaan araada tamboo irraa bahuuf nuuf gargaara. Araada irraa bahuuf akka filannootti maastikaa alanshuun filatamaadha. Shanaffaarratti immoo ulfaatina hir'isuu fi mi'aa garaagaraa maastikoota qaban yeroo alanshinutti kaaloorii baay'ee akka baasnu nu godha. Kunis kaaloorii nu keessa jiru jechuudha. Gubuun ulfaatina akka hir'isnu nuuf gargaara. Ja'affaan bullaa'insa soorataa ni saffisiisa. Maastikaa alanshuun afaan keenya keessatti hancuufni akka dabalu yookaan immoo akka baay'atu gochuudhaan kunis bullaa'insa soorataaf gahee guddaa godha. Kanaafuu yeroo nyaanni nuuf daakamuu dideef nyaanni yeroo nutti ulfaatutti maastikaa akka alanshuun ni gorsama. Afaan yaada keenya sassaabachuuf ni gargaara. Maastikaa yeroo alanshinutti yeroo kamiyyuu caalaa kaka'uun yaada keenya akka sassaabamu nuuf godha. Keessattuu yeroo walgahii fi hojii yoo nama jibbisiiseef maastikaa alanshuun hojii keenya kaka'umsaan akka hojjannu nu gargaara. Kanaafuu yeroo hojiin nu baay'atuu fi nu dadhabsiisutti araadota biraa fayyadamuu irra maastikaa alanshuun filatamaadha. 8ffaarratti hanga kaaloorii qaama keenya keessaan gubuuf nuuf gargaara. 9ffaan immoo vaayitaamin C fi mineraalota kan badhaadheedha jechuudha maastikaani. 10ffaarratti muudamuu nurraa dhabamsiisa. Akkuma kanaan olitti maastikaan faayidaalee hedduu qaba jechuudha. Akkuma salphaatti kan ilaallu akkuma xabaatitti kan ilaallu faayidaa baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Kanneen fakkaata faayidaalee maastikaa gaggabaabsee kan isinii fide isinitti dheeressee dhiifama. Kana fakkaata viidiyoon har'aa yoo jaallattan like gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Obboleeyyan keessaniif share godha. Yaada ta'es koomentii ta'ee gara koomentii jalaatiin naaf barreessaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti har'aaf xumureera nagaatti naaf tura.